Abbo akkam jirtu? دعوة nagaan مباركة sifaat nagaan si مباركة. nagaan sifaatoo waaqayyo isan duune isa jiraataa isan qabriin seenne Nagaan ameen Waaqayyo Abbaa, Waaqayyo Ilmaa, Waaqayyo Furuu Qulqulluu hunduma keessaniif haa fayyadu. eessaa fuute hin jedhu wangeelli akkas hin jedhu Maaliin jedhu? hin jedhu yoo naa kannite Maaliin jedhu? kiristaanaan ta'a yoo akkas jedhu Maal kan jedhu? nagaan waaqayyo abbaadhaa waaqayyo ilmaa waaqayyo afur qulqulluu isin haa ta'u keetti ammaan galgala kana pheenxee siitaa masqala uffadhe eessarratti akkas jedha يلا ديفن قل Wangeelatu هاتوا jedhe tuun taane anatu jedhe Abbo. eessan Anatu kijiba sin jedhe wangeelatti wangeelatu. hin dabalina akkas hin jiru waan akkas akkiin sin jedhe waaqayyo isa hin duune isa jiraata isa sekendii takkaaf hin duune kan namni hin ajjeefne siif haa ta'uun jedhe Dirqama waan ati jette keessa deebi'e jechuun qabaan. ani waan wangeelaatiin jedhe waaqayyoon jiraataadha isa callaatuun duune jedha ifnanni gartee dukkantinis ittiin dhaqqabne ifnannis ittiin dhaqqabne keessa jiraata jedha wangeelli kee Ani ni amma kijibe nagaan si gaafadhe nagaan Waaqayyo Abbaa, nagaan Waaqayyo Ilmaa, nagaan Waaqayyo hin Hafuura jiru ka Qulqulluu hin siif haa ta'u jedhu hin jedhe. wangeelli hin jedhu ka Wangeelatu jedhe akkas tuun taane natti waan jedhe. wangeelli hin jenne naan hin jedhin ka ati kiristaana moo islaama waaqeffata Ani I'm the followers of Jesus Christ. aansan siin hin jenne amantiin kee kiristaana moo islaama Amantiin koo immoo Yesuus Kiristoosi. okay fidi amantii yesus kiristoos jettu yoo jiraatte kiristaanaan ta'a ammaas ajaa'iba ammaas Maal dhaggeeffadha keessaan fidaa? wangeela keessa feeto quraana keessa ajaa'iba wallahi eeka Dhuma ani wanta wangeelan dubbataa irra tuun taane yaada ideoloojii konsitti dubbataa jira. okay ideoloojii kaadhan dalagu waan Ideoloojii kana akkamidha immoo ideoloojii kana immoo siyaasaanu ideoloojiin hin deemtu kitaaba إذا waa من barreeffattee أمنتي qabdi كبيرة من أمنتي مال قرا akkas abbo inna ayyee tokko yeroo na taasoo okay tani sirraa sirraa gabaabsa taasaa inshallah ayyee asittiin haasa amman jedhe karaa qabannee ishi karaa ishi haasofna wacuu falmuu okay hin barbaadu ayyee wangeela hin yeroo ati dhugoomsaa dubbatti immoo kana kan biraa okay dubbachuu hin barbaadu. bareeda ani nama wangeela dhugoomsuun barbaada wangeela hin fudhattaa 100% waan wangeelli jedhu hin fudhattaa dhibba tokko fudhadha seera uumamaa irraa ilaan kan mul'ata yohannis minal 100% okay bakka takkaan si dubbisaa hin fudhattaa dubbisi garuu okay isa dura hold on si isa dubbisaa dura qofa wanta kun sitti hima ayya abbo natti ayyee hin dubbisin dura Mhm. wanta kun sitti hima ilaa ammaali nama na beektaa abbo ayyee one verse is not full gospel or more one verse is not full bible na I know lakkoofsi tokko takka lama sadii si lakkoofsi dubbisa tokko wangeela guutuu bakka buusuu okay danda'a boqonnaa sadii si dubbisa ayyee aayaa sadii awwal adonde aayaa boqonnaa duraatis okay akka jedhu maaliif Phaawulos jettee naan jedhi maaliif jettee naan jedhi ayyee wangeelli walii haaloo kalaam namicha tokkotu maal godhe beektaa abbo guyyaa isa tokko warra banii Israa'el eegale ayyee dhaggeeffadhu kaa dhaggeeffachuu danda'u sirra niin jiraata dhage dubbachuu danda'u niin hundumaa sirra dhage jiraatu dhage ati amma biyya nama baratee jirta waanta ta'eef nama dhaggeeffachuus bari si ofii dhaggeeffadha keetii immoo gaafa nama ani immoo sin dhaggeeffadha taraa koo jechuudha namicha tokkotu guyyaa tokko yeroo jalqabaatiif wangeela gargar banee Yihudaan rarraafamee of ajjeesee kan jedhu dubbise ayyee dhuguma kaa leelaa gisee deemuu matta'u yeroo kan biraa immoo dhufee atis akkasuma godhii kan jedhu dubbise ayyee isa booddee okay wangeelli of ajjeese jira jechuudha jedhetu wangeela ganee jedhama so wangeelli walii ka waan ta'eef xiqqii tokko duwwaa dubbisee ittiin taane jedhama gochuun barbaadin itti fufi yaada kee okay wangeela akka jedhu Phaawulos boqonnaan caaffanni qulqullaawwan tokkolleen gaggeessaa afur qulqulluutiin barreeffame nama gorsuufis dinninuufis gahaadha jedhaa miti caafata tokko miti dhugaadha okay caafata tokko jechuun ni beektaami caafatuma tokko yoon si dubbise tokkicha ni fudhattaa nan fudhadha okay dhaggeeffadhaa ustaata ni fudhadha jedhee wallaahi hin fudhattu akkam fudhanneen beekaa maqaa isa eski dubbis ishi siifin dubbisa wangeela biraanii qabdaa haleluya jedheeti ani hunda ani jarkina qabu siin mormu wangeela irra waan jiru ishi okay wangeela yohannis boqonnaa 8 lakkoofsa 30 si dubbisa 30 8 yaadni isaa sirra jira boqonnaa 5 no 5 30 si dubbisa 5 dhiifama 30 5 30 5 30 Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaadha okay ayyee hin laalla akkana jedha
Okay, soddomaan si dubbisa dhaggeeffadhu nin fudhadha naan jettee miti waanuma inni jedhu Abbaa Jaalin deemne bannaati dhugaa. Natti mi gaafa deemtu Abbaa Jaali. akkana jedha Ay Abbaa Jaalin Yesuus itti barreesse dabalee naanii hin deebisee. dhaggeeffadhu akkana jedha Yesuus itti dabalee ani humna kootiin umaa gochuu hin danda'u akkaan abbaarraa dhageetti naan farada firdiin ani faradus qajeelaadha jedha dhugamoo soba 100%. Yesuus umaa gochuu hin danda'u jedhime Yesuus umaa gochuu hin danda'u jedhi Yesuus Ilshaadaayidha. laal khijiba jedhi amma kana jedha laal Yesuus ani humna kootiin umaa gochuu hin danda'u jedhi Yesuus umaa gochuu hin danda'u jedhi humna isaatiin I'm not childish. Abu waan ati jedhi jettee jedhatu hin taane. Gaaffii gaafa deemni. waan wangeelii jedhe hin fudhatu amma hin fudhadha naan jechaan jirtu ati Hin fudhadhu siin hin jenne garuu. okay irraan si deebisa jedhuute Ani Alaysa. waan tokko sitti maabu. Abu ayyee maaliif hin fudhattuu jedhi na gaafadhu malee isaati. ani sin gaafadhu wangeela ummata dila kanarratti nama 600 irratti boqonnaa feete naa dubbisi naan fudhadhaa 100% naan hin jenneeti Siin jedheera. okay irraa deebi'a dhaggeeffadhu Yesuus itti dabalee ani humna kootiin umaa gochuu hin danda'u jedhe dhugamoo soba Lakkoofsa meeqarraa keedha? Lakkoofsa Soddom. meeqarraa keedha? soddom Eeshi Abu erga waa'ee kana haasofne abbaan eenyu ilmi eenyu gorbaa hafuurri ansanii mi dura wangeela ni fudhattaa bakki kun dhugamoo soba jalqaba maasin jedhee ture beektaa. ustaad al-samiitum ummata kana bara wallahi wangeelatti nama Ante abboo bannaati. atu'minuuna ummanni bar waan Wallahi hin fudhatan. hin fudhatan waan Hey, Phaawulos hin fudhatan. namticha amantii isaanii jalqabe tokko malee jecha akkuma warra quraaniyyuuna jedhu warri kunis akkasumatti warra waan kan dubbii Yesuus hin fudhatan Yesuus ani nama jedha waaqayyoon qabaja ani gartee waa takka gochuu hin danda'u jedha dandeettii abbaa kiyyaatiin malee an waan isarraa dhagee qofaan murteessa ajaja isaatiin hin murteessa fadha koo hin murteessu ajaja isa na ergee san jalaam islaama jedha kun asirratti fadha koo duukan bu'u fadha isa na ergee ajaja isaa waaqayyo jalaan butama jedha al-islaamu ma'anaan al-istislaamu lillah masakamu dide Addunyaa amma nagaa wareeshi. okay siinin jedha La, Abu. guutuu si dubbisu boqonnaa Abu. lachuun si dubbisu Ani kun si jaalaban beekaa kutaa sana si dhageera. hayyee La. anaa miti Gisee ani quraana kiyya guutuu quraana kiyya fidu Daqiiqaa naa kenni. Daqiiqaa naa kenni quraana. Taa'ii na dhaggeeffadhu yeroo dubbadhu. Abbo. hayyee Yesuusi ani ofii koo waa gochuu hin danda'u isa abbaa isa hin erge kan natti meen godhaa jedhee Akkas Yesuus waa dhuga. gochuu hin danda'u jedhe gaaffii kee kan ture miti. akkas hin jenne akkasii miti Yesuus waa gochuu hin danda'u jechuudha. akkas hin jenneen abbaan ofii isaatii waa godhuu hin danda'amu hin danda'u ofii isaatii Yesuus hin alatti Eshi amma Ishiin ani gaaffiin kun jedhe gaaffii. yes or no Naan jedha maaf hin jedhu. Inni gorsaa waan hin jedhu. Yes gaaffiin kun deebii yes or noodhaan deebi'u miti. maaliin deebisira Abbo. baxaxee kana Innis wootee inni tabaarii isa deebista waddamtani. eeshi si dhaggeeffatu hin jira bar baratu kuni barnoota amee namni fadhii nama Gaaffiin- dubbisa Namni fedhan dubbisteef siin galu dubbiin macaafaa beekumsa barbaada. Waa'ee beekumsaa ammoo sittan hima. okay Eeshi addaamtani. Addaamtani. eeshi addaamtanii La, namatti gaaffiin kun yaabbo gaaffii yes or noodhaan gaaffii deebi'u miti. Gaaffii Maaliif akkam beektaa? du'a? Maaliif beektaa? Gaaffiin Ayyee. kun kana deebisuudhaaf abbaan eenyu ilmi eenyu yaada jedhu beeku sirra jiraata jalqaba. Hamma kana Lallabuu beeknetti deemta? hin danda'u jettee yoo dabarte elementarii ta'a kun. Si galeeraa? sirraa gabaabsa Maaliif Yesuus maaliif akkas jedhee abbaan Sirra. eenyu ilmi eenyu waan jedhu. amma waan hin jedhe okay dubbii kana eenyu dubbate bakka kana gartee ani humna kootiin maa gochuu hin danda'u kan jedhe kana Phaawulos jedhe moo Yesuusitu jedhe Yesuus jedhe. dhuga dubbate moo dhara dubbate 100% dhugaa dubbate. Garuu maaliif dubbate? garuu keetii midhaabbadhu kaa ittiin dabalin garuu kee gara Garuu- dhiifadhu gaara geessi waan si jedhe dubbii kana dhuga dubbate mi okay dubbii Yesuusin fudhadhamoo dubbii gartee fadeessaan fudhadhan Ani amma sa'aatii kana am the ambassador La. of Jesus Christ. Ani akkas ambassador hin Yesuus Kiristoos. Yesuusin erge jedha Oi, ammas oi. kunis ambaasadara Kanaafuu nama jechuu qabda. Maaliif na fudhatta beektaa? Yesuus hin fudhadhu jechuu namni na jaalattan dubbii koo hordoftan jedha dubbii kiyya fudhattan jedha Yesuus ani siin fudhadha akkanaan jedhu ustaata dhageessanii dubbii Yesuus hin fudhatin kiyya fudhadhu naan jedha hin fudhadhu abadan Ani jenne akkas. Ani akkas hin jenne. amma naan jette kaa La, no ay ani- Eshi. okay waan sin please, jedheen daqiiqaa sadii. Daqiiqaa sadii naa kenne. deeqaa sadii maal godhu deemta Don't interrupt me. Interrupt me godhiniti. lallabaaf as Deeqaa jiru sadii gaafii kenna. deebisaadha deeqaa sadii maalitti godhu dibbeetii miti Deeqaa sadii maal Macaafni maa dhabeetti abbu?
Abu macaafa fudhatamanii. Do you believe in Bible? Macaafni maal beektaa? Atu itti amantu macaafa maaliif itti amanan? Ani kan mana Okay, itti amanta. Itti amanta. Okay, waan biraan si gaafadha. Kana sirraa dhiise. Kiristaanii wangeelatti amanu yeellam hin jiru. Habiraatiin si gaafadha. Tatanarraa ajaa'iba. Yesus nama Yesus hayyee Yesus nama moo namaa miti. Ammas Yesus waaqa guutuudha nama guutuudha. Fidi boqonnaa Yesus nama guutu waaqa guutu jettu kiristaanan si ta'a. Eshi, thank you. Addaamte boqonnaa kana kan hin dubbisa. Addaamtanii laaga yoomisa. Iska mace. Ati mee maala beektaa macaafni abbo? Inni macaafa hawwata ati sammuu kee banamaa mini. Sammuu ayyee banamaa miti naa bantaa. Arraba miti abbo ko. Abbo dhugaa arraba miti ilaana dhageeffadhu maala beektaa wangeelli. Inni macaafa hawwatanii sammuu isaanii banee jedha. Kana jechuun namni hundumtuu macaafa hubachuu hin danda'u jechuudha laa. Warra sammuun isaanii banan. Hin jenne Yesuus akkas hin jenne. Kijiba hin jenne wangeela akkas. Alhamdulillah ka rabbiin jaarraa kan nu jiraachisee wangeela baranne. Ayi isinillee ka amaara jala rabbi isin baase. Ka wangeela afaan Oromoo nu jijjiirtan galatooma. Kanaan isin rukutu jirra. Isinis Quraana afaan Oromoo jijjiira. Arraa miti Quraanni keenya doktor arran jijjiire Quraanni keenya. Waan sin jedhe ani Quraana kiyya laal dhibbarraa bakka feete dhagaa nyaadhu Quraanni kiyyoon naan jedhe ni nyaadha. Ati waan wangeelli sin jedhu ni goota. Eeshi gaaffii tokko si gaafadha abbo. Ni goota. Biroo gaaffii kiyyaa osoo hin deebisne gaaffii tokko. Gaafadhu. Amma fakkeenyaaf Allahumma sallam Nabiyyu Muhammad dubartii durba waggaa 9 fuudheedhaan ishee itti ejje ati kana hin goota? Fidi bakka itti ejje jedhu. Jira Quraanarra jira. Fidi naafan. Fuudhee hin godhe. Naaf ammaan kiristaana si taana. Naakan ammaan kiristaana ta'a. Kijiba kan kee. Durba waggaa 9 fuudhee. Naakanni siin jedhe. Fuudhee zinaa godhe kan jedhu. Durba waggaa 9 fuudhee moo fuudhe? Naakanni siin jedhe. Fuudhee. Raga qabda. Iko? Okay, waan si jedhu. Wangeela keetitti haati Waaqayyo jaartii eenyu Maryamaan waggaa meeqatti Yoosef heerumte? Erga geessuu taateeti. Waggaa meeqa? Specificii isaadhiis garuu kaadhimaa turte jechuun nama da'umsaa jechuudha. Waan takka wangeela keetirraa seenaa sin beektu hin dubbise. Umriin si amata 10 meeqa abba Yoosef waggaa 90 meeqa? Amma haleluuyaa haleluuyaa. Haleluuyaa haleluuyaa. Okay. Deebisiin sin jedhe siin gaafadhe ani koomentaraa fi waa hunda akka seena waa hundaan sii fida warra koomentaraa ni beekta umriin sii meeqa? Koomentaraa miti macaafarra jira macaafa baay'ee jira. Okay si gaafadhu wangeela irratti dubartii amata 9-8 fuudhuun dhoorkaa kan jedhu ni jira. Ammas haleluuyaa haleluuyaa. Haleluuyaa. Dubartii amata 3 yoo fuudhan okay dubartii amata 3 yoo fuudhan wangeeliin dhoorkaa. Wangeela abbo. Abu naan jechaan olin na yaaman olin si. Amma 9 dubartii amma 3 yoo fuudhan ni dhoorkaa wangeelli kiristaanaan si ta'a. An dhoorka'e. Fidinaa kan kiristaanaan ta'a amma. Amma maal gootare namni ogwaan bayin akkama bara. Wallahi deemtu Yesuus gooftaan abbo maaloo dha beektaa? Gooftaa jechuun anilleen gooftaa jechuun macaafni qulqullummaa dha beektaa? Gooftaa Abrahaam Yoosef namni nama araarsu gooftaaleen hedduudha. Anyway sanis irraa fixe. Okay waan si jedhe akka kiristaanaatitti dubartiin waggaa meeqatti heerumuu qabdi akka amantii keessanitti akka aadaatiitti akka wangeelaatitti. Macaafni qulqulluun waanuma gaarii isinitti fakkaate godhaa jedha. Gurbaa waan siin jedhe umrii meeqatti dubartiin kiristaanaa heerumtii dhiirtinoo umrii meeqatti fuudhuu qabdi jedhee Yesuus lafa isinii kaa'e. Thank you. Macaafni qulqulluun waanuma gaarii isinitti fakkaate godhaa jedha. Kanaaf afaan Oromoo ni dubbatta? Okay, waan si jedhe umrii waggaa meeqaatitti dubartii takka heerumsiiftan dhiirtinoo fuuti umrii meeqatti akka kiristaanaatitti akka seera bulmaata wangeelaatitti. Qaal baqaal waggaa manaa kee heerumuu qabaa waggaa manaa kee fuudhuu qabaa wanti jedhu jira ni jira hin si jedhe. Hijira garuu
maaliini dubartii waggaa 9 dhorkuu dandeessati quraanaan immoo wangeelaani. Quraanaanis wangeelaanis miti akka nama tokko akka nama ani quraanaa fi dhaggeeffadhu quraanaa fi wangeela malee si wajjin naasawu yaa sammuu kan kee gaara geeffadhu galatoom allaqee. Kanaaf iyyuu amma nama waggaa 9 fuuta jechuudha. Galatoom jaldeessaa wajjin naasawu kabiraa kotta fixanne achitti hanqasum. Ayyaan hin qaban ustaad waan takka dhooguudhaaf ragaa qabaachuu qabda. Gartee namticha waan san dhooguutu ragaa fitachuu qaba takka quraan irraa takka wangeela irraa akka gartee wangeelaatitti waaqayyo nuu deette jedhan Maryamaan waggaa 12tti Yesuus deette Yoosef waggaa 98 maa kanan dubban Nabi Muhammad alayhi salam Khadiijaan waggaa 20 fi maaliin irra guddoodha maa isaan gaafa san dubbatin bara dhaggeeffadha Rasuulli sallallahu alayhi wasallam warra Yahudaatirraa illee haadha manaa qaba umrii 17 maal haadha manaa qaba Abashaarraa illee haadha manaa qaba umrii adda kana hunda fuudhe Arabni umrii xixiqqootti Yahudaan akka wangeelaatitti eenyu amata 3 heerumtee jira bar wangeela keessa amata 3 eenyu na yaadachiisaa jirana eenyu maqaan isii Ustaad Munzir Rebeka waggaa 3 ummata waa takka hin beekne iskoolara isaanii quban qabne waggaa 3 Rasul alayhi salatu wassalam jarra arra dubbatan malee takka namni Aisha rabbi irraa haa jaalatu takka fuudhaaf heeruma isii keessa dubbatan jiru. Hadiisuma kana ka dubbattu Aisha isii dubbate umri isiitu wallahu ala manqeetti heerumte rabbi beeka isii dubbate miidhama isiin dubban abba qabdi abbaa isii kanne maatii isii kanne maatiin isiitu dubbanne jaldeessi pheenxeeraa irra dhufee dubbatu maal jechuu Amma yeroo sanitti barisiin dhalaan amma keemikaalaan guddatte tuni fi yeroo sanii barkaami. Absoluut qilleensa yeroo saniitiin hojii. Yeroo sana Aishaan waxiidhaan laalamteeti. Dheerina anuun qabta gadeessi rasuula dhugaa. Guddoodha namni jiru gurguddaadha akka responsibilitii manaa fuutee deemtu sanii. Ustaada gurbaa kan keetii fi xiyyaala dhaabbina walqixa ijoolleen nuun qixa gurguddoo aqli nurra qabdi. Waan qilleensa keessa guddatanii fi. Subhaanallah. Koni idimee bakka ummata goggogee ummata ruuruma biyya teenyaatiif namni qilleensa lafa arabaati adda ijoollee mana maadaami jirtan mee ijoolleen daleedan guyyuu nutti maalti ijoolleen kiristaana ijoollee amata 10tiitu amata 16 fakkaattii nuun jedhan guddoo ijoollee gartee qaama harma baaftee guddattee balla qilleensa hormonii waan nyaatu nyaata isiin nyaatturraa. Ammaas responsibilitii fuutee deemuu dandeessi. Responsibilitii fuunaan akkasi hin dandeessi. Qabsoo hunda deemtiroo warri Madiinaa nama miliyoona. Akkasi sargii gaggeessan. Sanin dubbanne uummanni. Hai. Wallahi ustaada waan Nabi Muhammad sagal fuudhee jedhamiti Daawud akka wangeela jaartii kuma takka qaba. Kuma takka wangeela isaaniirraa. Abrahaam jaartii sadii qaba. Daawud miti Abu Muaz dogoggora baay'ee tuqaasa. Salamoon jaartii kuma takka qaba. Kuma takka qaba. Waggaa 3 heerumte ka jette illee sobte. Dhaggeeffadhu warra iskoolaarii deemsiifin baaskaal. Waggaa 3 heerumte ka jedhu sobte. Na dhaggeeffadhu. Waggaa 3 loon gaala bishaan obaasuuf bishaan lagamu. Kun yaa sammuu ta'e. Sanii sobde sana malee Abu Muaz sirriin dubbanne. Warra iskoolara keessaniitu jedhe anaa miti. Iskoolara loojikaalii anamma loojikii iskoolara kee na dhaggeeffadhu ammaan sii baasaati. Waggaa 3 heerumte ka jette sun suuba na afaan hin lallabin ani hin sobne ani sii baasaati iskoolara keessan ni fudhataman fudhattu. Kiristaanota faranjiidha. Miti daa'imni waggaa 3 eegasani fudhan. Loon gaala bishaan obaasuudhaaf lagabu akka jedhu loojikaaliyyuu yaadda. Loojikii keetii miti obboleessoo an waan wangeela keetirraa fide. Iskoolara dhiis wangeela irratti umurii kamaariyaa eenyu wangeela kana sii fide. Kamaariyaa miillee sirriin jenne iskoolara jiru gabbaafneen dubbanna isallee. Na dhaggeeffadhu. San sirriin dubbanne. Waan sirriin dubbanne. Lallabaan bu'aa qabdu ragaa guusi gaafadhees. Waan siin jedhe iskoolaarota keessan ni fudhataman fudhattu. Iskoolarota uumamaa walitti qabamanii waan itti tole barreessan. Iskoolarota keessan ni fudhataman fudhattu. Hin fudhadhu. Akka maal si hojjaasa eegos iskoolarota fudhanne kanaas hin fudhatin. Maaf hin fudhanne kun kitaaba qulqulluudha. Isaantu walitti qabee isinii hiike. Okay eenyu ka isinii hiiku jiru eenyu isinii hiiku jira. Okay si gaafadha. Waa si gaafadhu wangeela akka wangeelaatti nuti shari'aatti akka wangeelaatti ati umrii waggaa meeqaa fuudhisin jee wangeelli kan kee. Ta umrii san dhiisan garaagarummaan jiraachuu hin danda'a. Si dhiise hayyee si gaafadha. Umriin kaa'amee hin jiru. Wangeela irratti umurii haganaa haganaa hayyee galatoon jedhu hin jiru. Si gaafadha ammas fuudhaa fi heeruma keessatti eenyu hordoftaati? Eenyu hordofte yoo jettu? Eenyu
Ani fuudhaa fi heeruma keessa Nabi Muhammad ati fuudhaa fi heeruma keessatti eenyu hordofta? An ebalu jedhee himuu hin danda'u. Sababiinsaa fuudhaa fi heerumni akkamii ta'uu dhaggeeffadhu qabaa ustaad. kan Laisa jedhu. indom qaanuun bari hin jiru. Okay. Ani Nabi Ani miti Muhammad barkuun na Yesuusin yoo jedhe Yesuus fuudhee hin jiru. Na dhaggeeffadhu. Yesuus dhiira moo dubartii? Yesuus dhiira ture jedha kaa mucaa dhiiraa deesse jedha Aboo ilma turee deesse miti jedha. dhiira 100% natti himi. Dhiira moo dhiira 100%. dhiirri kun qaama saalaa ni qabu moo hin qabu? In qaba Yesuus in qaba ture. Eenyutu Basically kun hin kittaanate jedha yoo kitaabatu jedha nami. Okay, qaama saalaa eenyu kanneef? This is illogical. You No, see? naim ani Atamma waaqayyo loojikii kan itti prove gochuudhaafi na dhaggeeffadhu waan gara dubbataa turteerraa maaf maqxaabu na dhaggeeffadhu waan ofii dubbachuu barbaadu ati sii miti waan ofii na dhaggeeffadhu eessa namaan dubbattee kaatee na dhaggeeffadhu na baafte yoonnaarra na dhaggeeffadhu na dhaggeeffadhu waan nama barate tokko na irraa dhaggeeffadhu eeggamuu miti fuudhaa fi irratti fuudharra jira na dhaggeeffadhu ayya deem nageetti deema atis nama dhaggeeffadhu hin deemuu nan baasinii tasgabbaa'ina kun dubbisi ammaa usiin baasa eeganaan akkas godhu deem waan fayyaan qaba. Yesuus Kiristoos qaama saalaa ka ajaa'ibaa kana qaba akka wangeelaatitti. Kittaana dhagna godhate. Qaama saalaa maaliif waaqayyoon nama kanne? Dhiira. Nyaate ni Yesuus ni nyaate jedhan nu barsiisuuf. Maa fuudhee isin hin barsiisin qaama saalaatiin. Qaamni saalaa san dalagu itti fincaanuma qofa. Kottaa seenaa namni gartee kanarra ni haasoo nettan. Ofiif na kaastanii miti. Isa alayhi salaam. Dhiira yaa hin qaba qaama saalaa. Kiristaanii yoo jiraattan takka takka barreessa. Daawwit jirta? Daawit Girma gayyaate ente ajaa'iba waan hunda waan ifiin qabne waan agud an wallahi isinitti hin jabeessa haada shanshalata la garte ziraan sabuuna ziraan fasluguusan zilaan bira jiraate wallahi saniin isin dhedhee bidde sin gura because waanuma keessa wangeeluma keessa diddanii na qomattani anaa jedhe boqonnaa ragaa fidetanii tafsiira hiikoo warri itti godhu faranjiin wangeela kana faranjii isinii fide oromoo miti. Isaantu gartee umrii isii Yahudaan Ribeeqa amri deemiti ilaali. Anaa miti. Gartee Maryamis waggaa meeqatti Yesuus deettee. Walii gallee? An waan siin jiru fuudhaa fi heerumatti wallaahi nama isin hordoftan Nabi Muhammad malee hordoftan hin jirtu. Daawud sagaggaala jettan. Abrahaam sagaggaala jettan. Isaaq hundi isaanii ejjitoota jedhan ustaada. Warra zinaati jedhanii arrabsan. Alehi. Gartee la'anatullahi alayhim gartee akkanatti jedhaniin fuudhaa fi heeruma keessa nama isaan hordofanii dhadhibe hatta Adam abaaramaadha akka isaaniititti walii gallee so deebi'anii eenyu hordof Yesuus hin fuune eenyutu fuudhaa isiniin mee bakkuma Yesuus dubartii fuudhaa jedhe boqonnuma takkanaa kanna Meenaa kan fuudhaa fi nama namni isin moodeela godhatan jechuudha. akkasuma moodeela jechuun rool moodeel fakkeenyi isaanii misaala godhatanii jala deeman. walakum fi rasuulillah uswatun hasanatun jee. uswatun hasanatun liman kaana yarju llaha wal yawmil aakhir. Iswaan isaanii eenyu isaan? Kana no mee fuudhaa fi rumatti eenyu fuudha? Daawit kuma fuudhee kuma ni fuutanii. Sala irra xiqqaan kajaartii qabu sadii qaba. Akkuma rabbiin quraana keessa waja'alnaa lahum dhurriyyatan wa azwaaja jedhu niitii haadha manaa hedduu gooneef jedha. Irra xiqqaan gartee hundi kudha afur qaba kaan saddeet qaba irra guddaan kuma ka qabu wangeela keessa amaan murtanii ganne nabi Muhammad sagal fuudhee jettan kuma ka fuudhe kanarraa amaan dubbanne kuma. Amantiin islaamaa tun guddoodha. Amantii guddoo tana tagartee egaa uummanni super power fiin jedhu kuni biliyoona meeqa jala kasaaranii ruuxiin meeqa gartee baatee آخر خنو وايت هاوس خيسا أذانا في قرآن نقرتي قرأ مجرى أذانا أتش خيسا خنو أذانا ما أمني قرتي ريسبونسران خدان قرتي نتشوفتي خدان أفني قربي يفرنجي خنا ضعيفني أفان كين يخن دبتو خقرتي أماس مكا إسلاما قب أكاس أمني بروفيسور نجي كومالي ورى تكنولوجي ويسان سيدان جي أجلقه أسجيبي أني حقيقة إسلاماتي في الأوغا إسلاما أركني أمنا خينيا خافا مسكين نقرتي تشيرشي نركستي فرنجي في الدخوني سأني نين أجائبا هم نتمين قرتي سلاهم ما دول أبتا أكم الطعني قلو دنديا وراني نيرقو خمالي نمني لافان إرى لافان نما يجراتي نما قرتي بيا أفريكا را تشيرشي شرويستي كما بيا فرنجي في الدخاناتشو نجي كومالي جي أجال جرو خا تكنولوجين خا كابينيان إبجي لنقد قرتي لو سانجلس ليخوني nama hedduu irraa gartee faranjiin irraa islaamee waan kan wanni akkana hedduu jira agartee rabbiin dandeettii isaa agarsiisa jechuudha
أكم النمني قرتي مقا إسلاما بادتي إسا ضعيفة وخلق الإنسان ضعيفة إسا ضعيف ما من آرون جين يكوني أمني تريلينا ميكا فيك يكون خاك روسيا دا خاك قرتي أمريكا دا جلبان أفغانستان كي سابهاني جيماني ددبني تكنولوجي انتليجنسي مارجا أن كان هندان حاربني عالمني إسلامتي ببه ددبن غزة قبلي قرتي جريدو أنجيني غندقار أنجيني تنا هما قول هندن ديني أركني نمني لا فهم بيا قرتي فرنجي خيسي جراتو خون خچيرچين شرئيسي ما تسكاني شرئيسي قرتي بيا فرنجي خلفيجي إسا ركو خيسا أكم إسلام مرة دبتشو ددبي أنتنمان دبتشو فده يا برب فياسين يا خلو أبشر أستاذ خيا رب فياسين يا خلو خنوان دبتشو فده يجو آمين جرادا ولمان جرابر كرمكرا قالتي يا بچا جرمالي ربي سي أغرغر والله ربي سنا جراسو إندو فنا سكنتا وبرني يرو غري أكنت واني جنا جيتي أيه أبشر أبديكو ربي سنا جراتي سماتي كيسا نجا أبو إيه برو maal bololuu jirta maal taate لون لبوني هو وانجيل فراتشو جدا لونو مالين غودا رين Ustazii bari isaan dubbataa jira jedheeti jirtu akkam? جرا الحمد لله أستاذ خيا جرا في مرابدي چل جنة Baga jiraattan ammallee rabbi horii isin addeessu. Eessa baddeetina dhiifte? Badina nurraa ustazii. Eessa dhaqee naasuma jirra? Gisee kallattii hundaan akkanatti nutti dutan koota. Inshallah. Anu itti fayye qandoo dufa ho'inna jira. In fayyee oguun hin dhabe jira. Jiitiinis dhufee farkuno. Jiisaamee rabbi isaa ajjeesu. Fayyisaadha. Anatu isin fayyise. Akkas maqaa isaatiin. Ameen hin jettanii. Ameen. Maal godha isaan akkasina. Ayyee. Jiiti maaliif isaa jiiti? si cuubeen baarra abbo Cuubee maal qaama dhiqaddeen dhufee warshaa. har'a si cuubuun dhufe bar Guyyaarraan dhiqaddaa bara. maqaa abbaa filmaatiin afura qulqulluutiin si cuubaar Laga kamitti na cuubta laga Yordaanas na geessita moo isa na geessita? bakkuma bishaanni jirutti si cuuba Na ajjeesuu deemta bishaan keessatti. na Bishaan keessa na hambisuu deemta abbo. Waga jiraattan. Taaptaap godhaa jira namaaloo. Kuma zaame qasira taa'ee kuma 190. Inna lillahi wa inna. Yaa maatii Islaamaa fi Kiristaana rukkutaa ka abboo isinirraa haa rukkutu. Qaata barreessinaa bara jara namaal taatanii Inni argu bara. linkii godhaa manni isaanii baay'een banamuu bar. amma waa mata Manna kiyya toluu didee bar nama guddisuu didee anuma qofa akkana godha malee didee baatii 8 deemaa be. In cufa mosee jabaadha, nuti goonedha. In dhagaa jiiti. amma waa wanti nuyi baay'ee walirraa fagoo hin jirru bar Tolo hin jirru maatu. Maatis waanuma amanta waaqee warra walirraa fagoo amannes hin jirru beektaa waa warra waaqni hin jiru jedhu saniin warra fagoo waa xiqqoo tokko beektaa garaagarummaan keenya beeki waliin waa deebisu. Yaa Mudan bummaas. marba. In dhagaa. garaagarummaan keenya waa xiqqoo beeki Wangeela hin qabdaa boqonna mata kanaa dubbisa arrasitti hin lallabu nagaan bakkuma takka naa dubbisi jechuun waan san namaan gaafadhe Ani beekan. mootii. Atummaan naa har'a dubbisi. quraana si dubbisaa yoo abbo قرآن يقرأ قرآن تبارك الذي دبنو. جعل في السماء بروجا عربي فانا دبس hin fudhattu kaalaa kennatis انفرد والله hin fudhatta امم ammati بكتك 471 ni fudhattaare ها quraanarraa قرآن عربي فان دبس انجا قرآن يجون قرآن isaan jecha rabbiitii ايها isaan jecha rabbiitii kan jedhu sanaan fudhattaare mati ايها تهي ربي تين ارقامي متي يا انفرد isaan dubbii rabbiiti kan jedhu san ni fudhattaa ustaasa keenya دبي ربي تين تيها تهي جنان إيسان يسوع ديرته تهي No. كمدت no jechuun koo sii galtee isaan dubbii rabbiitii jedha ما دبي كم جت dubbiin rabbii kun uumamaa jettee amantaa دبي ربي تكمو هدو no waan siin jedhe No, afaan Oromoo si galuu qabdi bara. Ammaani dubbii hedduun dubbadhanu. No. Dubbii waaqayyooti dubbii jechuun waaqayyoo quraanarra kan jiru sii dubbisaara bare beekee bara waan sanumaan si gaafadhe bara. Dubbii waaqayyoo tam tan akkam jettu. Quraana keessa jira dubbiin san tan akka dubbiin san
Quraana keessa jira. Tan akkam jettu dubbiin san tan akkam jettudha ture Yesuus. Isaanii ergamaa rabbiiti dubbii rabbiiti illee jedha. Okay, ergamaa rabbii ta'uu ni dhugoomsita hin fudhattaa? Amma Egaa quraanota kana jaalisiin jedhee jechuun beeke Quraanni Yesuus ergamaa rabbiiti jedha. Ergamaa rabbii jettee ni amantaa? ergamaa rabbiiti jedha. Agasillee ammallee deebi'ee dubbii rabbiiti illee jedha. Hidhayin kamtu dura ture? Beeke is a prophet and then the word of God. Waan jedhe Yesuus Yes. Kiristoos ergamaa rabbii jettee ni amantaa? Ay anamma amanuuf amanuu dhiisuu miti. Quraanota akka jedhaan siin jechuudha. Quraanni waan amma qabtana Quraanaatu Quraanni ergamaa rabbiiti jedheemi. Egaa akkasumatti amantaa meeree akkas jedheen si gaafataa jira. Akkas. Amantaa Okay. waan ta'eef. Wangeelli Yesuus Kiristoos ergamaadhan jedhu. Ni jedha. Eh? Ni jedhaan siin jedhe. Baasii dubbisi guututti. Amma gaa duuba. Duuba koo isiin Duuba dubbisa. baasii Eegi ka kana walii galla. boqonnaa san guututti hunda dubbisna. Kan walii galla eegi. Baasii walii Eegi kana walii baasii galla. ceccerin baasii si guddisu. Tun sii baasa rakkoon hin jirtu maal tokko lamaa miti sadii afur No ati kan yeroo ati akkana mormitu kanaan jibbaa baran. Waan baasii guututti dubbisa. sin mormine gaa aboo. Aboo gurbaa kan akkama ta'e. Sin mormine Akkasii gaa jedha. aboo kiyya. Eenyu Ibroo guutuu suuraa san baasii. Waan isin jedhe Waan aan hin jedhini baasii si gaaffii jedhe kiyya suuraa. yoo nan fichisiifne ati. Guutuu baasii dubbisi. Waalaikum Ati salaam. lolta irra maal taate boo? Aboo sa'aatii hin fixin Khaalid akkam. Daa torba asirra teenye saboo. Sa'a meeqaan taa'e? Boon lolta gaa irra maal? Warra bariitiin si fida qoy. Waan siin jedhe aboo waan gabaabduu tokko Waan kan siin callaan jedhe- adeebiste waati. Waan siin jedhe jechaan waan siin jedhe guutuu baasii dubbise. No. Aayaa guutuu. Dubbiin isaa fi mee laal. Dubbiin rabbii fi dubbiin rabbii Dubbii jedha. Dubbii Uumamu. jedha. Baasi as Uumamaa baasi. asiin jechuun As jira. baasi. Dubbii Eega. irra. Baasii Word dubbisi. jedhame re. Word of Gurbaa, God jedha. Word of Allah. dubbisi. Sa dubbisuu maa diddatti baasi quraana guutuu dubbise kaa. Gaafii xumursiisaa. No guutuutti dubbisuutu hin jiru warra Akka jedhu laal yaada kiyya kiyaasii dubbisa laal. qo'inaa sii dubbisa. Dhaabbadhu. Jesus. Hold on. Afaan Ingiliffaa dubbisa Oromiffaa baasi. Okay. Ingiliffaa dubbista har'a uummatatti. Jesus the son of Mary is Boo quraana wangeela messenger of Allah. afaan Oromoo baasi The Ingiliffaan word of God. ani Ingiliffaan beeku. Rakkoon qabu jirraa dubbisi gaati. Baasi dubbisi. Ustaaza keenya har'a si cuubumaa fennu beekullaa. Maal na cuuphaa miti cuuphamte isin wangi sa isin Cuuba kaa kunoo kanumaa hin si yuuba. sa wangeela dhugoomsanii maa kaniif rakkitan isin kiristaanni maaliif? Hojiin isaa hundi Nagaamu obbomoo nagaamu. Hin dhaga'ama. Dhaga'ama ustaaza itti fufa. Qaceeluu dhaggeeffadhu akka jedhu laal. Faarfannaa 33 raanqa sagaliitiin si dubbisa akka jedhu. Nagaamu. Aboodii isa kaan akkanaa tana kiyya. Hin dhaga'amu jedheen soba. Dantaasaa Wallaahi natti dhaggeeffadhu nagaamu akkuma wallaahi sobaa miti. Wallaahi jedha. Eenyu si amana. Siin baasaa deeme akkas. Maaliif rabbashta tolo sa'aati? Rabba dhaggeeffadhu dubbii jedhaa miti Roomee dhaggeeffadhu qaceelu akka jedhu laal. Dubbii Waaqayyoo akka waa itti raawwatu lafaas waa hunda akkana jedha. Dubbiin Waaqayyoo qajeelaadha. Hojiin isaa hundinuu immoo amanamaadha. 5. Inni qajeelummaa fi wanta seeraan eeggame in jaallata. Laftiis gaarummaa Waaqayyootiin guutuudha. 6. Bantiiwwan Waaqaa dubbii Waaqayyootiin wanti bantiiwwan Waaqaa keessatti argamanis hafuura afaan isaa keessaa ba'uun hojjetaman. Galaana akka tulluu midhaanii walitti in sassaaba. Bishaan baay'ees wanta akka gombisaatti in galcha. Biyya lafaa guutummatti Waaqayyoon haa sodaatu. Namoonni lafa irra jiraatan hundinuu isaaf safuu haa buufatan. Kana jedhe gaa maal goota reessi jechuun. Dubbii Waaqayyootiin kanuma gaa dubbii Waaqayyootiin laftinis Waaqa jedhe gus ifaalleen
Waan hundi dubbii waaqayyo dubbateen dubbii. Wangeelli illee. Wangeelli. Neetworkii kiyyaan si'a garuu sagalee wanta inni dubbisaa jiru sirriitti dhaga'an jira. Rabbi rahmata isaa godha. Sagaleen kee ciccitaan jiru bar diimaa agarsiisaan jiru bar ante muu diimaa. Dhugumaan siin jedha kan isaa dhaga'an jiru ani hin beekne yookaan kee sirriitti dhagaa kan isaa garuu hin dhaga'e. Ammoo Ustaaza bakka kam dubbiftan? Amma bakka kam dubbiftan? Waan faarfannaa 33 irraan ka 9 kunummaan ogeeyaa fedhe wajjira kana. Faarfannaa 33 barreeffadha. Warra komantii Yaa. Okay, sun dansaayyuu waan hin siin jedhe garuu yaadni sun illee tokkuma beeki. Akka inni dubbisee fi yaadni quraana irra jiru illee tokkuma. Kanaafiyyuu ani specify godhee wanti hin gaafadhe jechi rabbii fi rabbii bakka kanarratti jechuudha. Isaan jecha rabbiiti erga quraanni jedhee jechi rabbii maali jechuudha bakka kanatti uumaadha malee uumamaa miti jechuudha. Eeshi amma bakka kee amma ibsa dhiisaa ustaatii amma gaa amma na dhageeffadhu. Jechi rabbii uumadha. Kanaafuu Yesuus Kiristoos uumadha. Waaqa jechuu barbaaddeere. Eegaa quraanni akkas jedhe jechuudha. Quraanni akkas jedhe Kanaafuu jechuudha. waaqa jechuu barbaaddeere. Quraana jedhe bara naa miti. Kanaafuu Kanaafuu siin jedhe bara. jechuun kanaafuu inni waaqaa jechuu barbaadde naa himi kaa. Eegaa uumaa fi waaqni Hiikaa dhiisi. Kanaafuu Nalloleen inni qabu, uumadha leesii. waaqayyoodha jechuu barbaadde. quraanatu jedha Khalaas, bara. murteedha. Ati Jechi rabbii waan afaan guuttattee deende tokkotti maal gootaa nu cinqita. Mee maal gootaa azaa nu goota yaa. Dubbii waaqayyoo hundi uumaa yoo ta'e. Dubbii waaqayyoo marri waaqayyoodha jechuudha. Waan uumaa hundi. amma bakka kanatti dandeettu ta'e kun alla dogongora ammati guddaa. jecha rabbii miti jettee haasoftamoo akkamiin mormitamoo akkamiisa. Quraanni jecha Qur'aanni rabbii jecha rabbiiti jedha. jar. Qur'aanni jecha rabbiiti jar. Rabbii miti malee. No. Qur'aanni jecha No, rabbiiti. bakka kanatti. Jecha rabbiiti garuu rabbii miti. Jechuun ila Wangeelli wanti jecha bakka- rabbiiti jettee yaadda akka yaada kee ka dogongoraa sanitti wangeelliyyuu jecha No. rabbiiti jetta. Ani dogongoraan ta'uu Jechi danda'a rabbii rabbii ka jedhu mootu jechi rabbii uumadha malee uumamaa miti yoo ka jettu taate fidi ragaa. Sanuma irra jira bari quraanoo isuma bakka iddoo biraa deemuu Ragaan qabduu mire? Ifaa miti ree. Khalaas Asirra darbi. ragaan qabdu. Ayi maal jette? Amma karaa kiyya deebinaa. Ragaan qabu. Karaa kaan deebita amma bakka naa dubbisin jeessan reefo. Sannaa dubbisi amma. Ayyee. Bongeelaa naa dubbisi. Bakka kamisi? Akkas dubbisi. Bakka ajaa'ibaa taati booyu deemtu amma. Ajaa'ibaa talaalati. Gar takka jalaa Kamisiin ustaasa keenya. Hisqeel raajichaa boqonnaa 9 lakkoofsa 5 irraa naa dubbisi. Ishee maarratti walii gallee miti ree ustaasa keenyaati isa fudhattee. Naa dubbisi meesan jechuun dubbi waan laftinis waaqa gus laftinis waaqa quraannis waaqa ifaanis waaqa waan hundi yesuusis waaqa hundinuu waaqa gus dubbii rabbiiti. Mee ishee ammaa fudhadhaa kaa mee ustaasa keenya mee bira hin sodaatinaati. Hisqeel naa bani mee hisqeel naa bani ka eebbifamni. Ustaas. Ustaas. Hisqeel bani yin abbo gurbaan an dhageo. Niin banaa Okay, hin dhageessan. garuu mee jechatti maqadamee fudhadhaa mee. Hin banaa jedhe bani seegaa jira. Amma dubbiin Mee sii kana fudhadhaa kaa. bakka malee seenuu deemtan maye. Bar siyyuu sii galee ati muudiin qabatin akka sii galee agarree Galee feera. Muutii qabachuun miti bari. Quraanuma takkaneedha beeki. Quraanaan morminu beekita. Katabadhaa jiran isinis bakka tana katabadhaa. Quraanaan morminu. Kiristaana hunda itti dhaqaa tana gaafadhaa bakka tana. Quraanaan morminu. Namnummaan takka Jechi Rabbii. Maal jedhe? Qeer 9-5 kana 9-5 tana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Way Yesuus waaqa. Ishee ammaa kana naan deebisne kaa ustaas fa'i maal. Mee dubbisi wangeela guutuu dubbisi mee. Maannoo. Yaa. Yaa ustaas. Ishee ammaa kana naa deebisaa kaa. Gurbaa daqiiqaa meeqa si hojjaa so'enne waan tana. Way dubbisnee. Gaafii kiyyalaa milixeetumas na fiddee bar duraanuu.
Ama bakka tana dubbisime wangeela dubbisime. Uumaa jechuudha ka walii galle. Rafna. Yoo uumaa jette quraana walii galte jechuudha. Gurbaa waan akkas akkas jiru quraanni dubbii gartee yaani dubbii osoo hin jedhin jecha. Akkasum jedhaa beeki. Dubbiin jedhu siitu dubbii jedha malee sii deebisnee bara. Jecha waaqayyo ta'e. Dubbii wordii bare. Ta'e jechuun ta'e. Lafti kun maaliif bara? Na dhaggeeffadhu. Wordii jechuun afaan Oromoo jijjiire haa. Afaan Oromootitti dubbiidha. Jecha bara. Dubbii yookaan sagalee yookaan dubbii. Sagalee. Afaan uummataa akka mara. Ammallee asumatti deema. Ustaaz Abbas. Akkasii mabulleessi. Asumara naannawaa dhagaamii gurri isan dhaga'u. Bira koo Baasii iskeel. Eegaa yaada mataa keetii. Wada iskeel si baasuu gati yookaan nama biraan galtaa waan si hin baasaayee. Hin baasin an baasin. Lakki gaa uummanni kun illee dhagaaniidha ustaaz. Dhagaanii jedhama. Uummanni maal dhagaan? Atu wangeela dhaga'uu dhiistee uummanni maal dhagaa? Ayyee baastee iskeel baastee. Kanumnaa fudhachuu diddeegaa. Iskeel baastee. Amma fudhattanii isin. A'uudhu billaahi jedhame fudhadhu meeshee amma. Liqimsi meeshee amma. A'uudhu billaahi jedhama. Ijoollee xiyyaan sagal lakkisan meeqa?